chuko gammadaa ta'uu kun gooftaa Yesuus haa ulfaatu. Macaafa qulqulluu iddoon walii wajjin barannu macaafa Amoos raajichaati. Bara kana keessa ergaa guddaa fi sagalee jabaa kan qabu baay'ee nu barsiisa jedhee kana yaadu ergaa tokko qabadheen isin dhufee jira jechuudha. Innis macaafa Amoos raajichaa guutummaa isaa wajjin kan wal qabatu ta'eetu tarii Waaqayyo jedhee yeroo fuulduratti itti deebinee kutaa tokko lama akkas jennee barachuu dandeenya. Kanaaf ni jalqaba jechuudha. Innis macaafa Amoos raajichaa iddoon dubbisu boqonnaa 2 lakkoofsa 11 dubbisa. Mana dubbisa sagalee raaqee akka nu galuutti dubbisa. Ani immoo Amoorota warra Israa'eelatan warra akka muka hoomii jabaatan fuula isaanii duraa hundeedhaan buqqisee sanyii isaanis lafa irraa balleesseen ture. Lafa warra Amoorotaa kan keessan akka godhataniif anatu biyya Gibxiitti ol isin baase. Ani lafa onaa keessaa waggaa 40 isin geggeesse. Ilmaan keessan keessaa raajota, dargaggoota keessan keessaas warra addaan baafamanii Naaziroota jedhamanii beekaman nan kaase. Kun dhuguma akkas mitiiree yaa warra Israa'el kana sana Waaqayyoo keessantu isin gaafata jedheef. Macaafa raajichaa Amoos kana Amoos kuni eenyu akka ta'e min dubbataa mata duree Waaqayyoof adda ba'uu jedhu irratti isinitti lallaba. Waaqayyoof adda ba'uu jireenya Waaqayyoof adda ba'e jireenyaan jechuudha. Waaqayyoof adda ba'uu mata duree guddaadha. Dubbiin kuni mata duree kana keessa keessumaa immoo macaafa kana karaan ittiin ibsuu danda'u mata duree maaliin macaafa kana ibsuu danda'a jedhee yaadeedha. Inni kun egaa keessa koo bule. Ergaa nama dubbisee Amoos boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa kaaseen amma 11tti dubbise. Ergichi akka jedha. Ani warra Amoorotaa sin duraa kaaseen warra akka birbirsaa warra akka hoomii jedha. Birbirsa jechuun warra jajjaboo warra humna qaban jechuutti qabu. Warra hojjaa qaban warra dhageessifatan jechuudha. Hiikisaa hiiki tiyooloojii isaa immoo warra hojjaa qaban jechuun warra dhageessifatan. Warra iyyatanii iyyati isaaniif sagaleen isaanii dhaga'amu jechuudha. Iddoo kanatti hoomii jedha. Hoomiin immoo jabaadha. Irree hin cabne. Mootummaa sirna cimaadhaan ijaarame jechuutti hiikama. Maal jechuudha egaa kuni warra sagalee qabanii fi dubbiin isaanii handaaraa mandaaraatti biyyaa hamma biyyoota garaagaraatti dhageetti qaban warra hojjaa dhedheeroo qaban sana cabseen isin duraa kaase jedha. Lammaffaan warra akka muka hoomii jedha. Warra irree qaban, warra cabbituu danda'an, warra opereet gochuu danda'an isaaniinis isin duraan kaase jedhe Waaqayyo. Egaa gadi siqee dubbii jabaa tokko dubbata. Lafa isaanii isinii kenneen jedha. Isiniin immoo biyya Gibxiitti fideen lafa sana irratti akka mootaniif iddoon isiniif kakadhee fi lafa isinitti adda baatanii naaf jiraachuu dandeessanitti isin fide. Kana gochuufis waggaa 40 lafa onaa keessa isin deddeemsise. Lafa gogaaf lafa onaa keessa isin geggeesse waggaa 40 jedhe Waaqayyo. Oolmaa sabichaaf oole itti dubbatee yaadachiise. Dubbiin kun dubbii jabaadha. Kanatti dabalee raajotan isinii kaase dargaggoota keessan keessaa jedha. Warra jajjaboo ta'an keessaa warra adda ba'an immoo Naaziroota warra jedhaman isiniif kenne jedha. Naaziroota jechuun qulqulloota jechuudha. Warra adda ba'an luboota warra ta'an warra mana Waaqayyoo keessaa hojjetanis isiniif laateera. Naazirootni isinii kenne. Kan biraan warra raajii dubbatan isinii kaase jedha. Lakkoofsa 12. Warra Naaziroota ta'an kana keessaa immoo raajii kan dubbatan isinii kenneera. Raajii kan dubbatan isinii kenne. Waaqayyo sabichatti kennaa hin hanqifne geggeessuu sabichaaf qabu Waaqayyo utuu ittiin hir'isin yeroo isaan beelaan nyaachisaa, yeroo isaan dheebotan obaasaa, yommuu isaan diinotaan karaa dhaban karaa isaanii banaa sabicha fuudhee akka adeeme
isaan gidduudhaan immoo warra jireenya hafuuraatiin Waaqayyoo wajjin walii galuu danda'an akka gaariitti warra saba sana geggeessuu danda'anis isaanii laata. Warra adda ba'an jechuudha. Egaa sagalichi warra Waaqayyoof adda ba'an yookaan immoo Waaqayyoof adda ba'u jennee kan fudhannee fi sabi sun gaafa Gibsii keessa ture dhuunfaa Waaqayyoo hin turre beektu. Sabichi waan biraa keessa ture. Qixxeedha. Maal jechuudha? Qixxee ture sabi sun. Fariyoon ni ergata. Warri aangoo qaban ni ergatu. Garbicha namaa turan. Namaaf hojjechaa Waaqayyoofis nuyi kan Waaqayyooti jedhanii walakkaa turan. Waaqayyo immoo jireenya walakkaa waan hin barbaadu qaba sagaleen kun waan salphaa dhufanti. Gaafa Waaqayyo gara saba isaatiitti gadi bu'eedha. Nama koo ijoollee kootii maal godhi? Hangafa ijoollee kootii gadhiisi dhaqee naaf hojjetu. Gadhiisi dhaqee naaf waaqessu jedha. Gadhiisi dhaqee naaf waaqessu. Gadhiisi dhaqee naaf hojjetu. Adeemuu gadhiisi jedhe Waaqayyo. Dhuunfaa kootii sabni kun jedhe Waaqayyo. Walakkaa walii wajjin hin qabnu. Kanaaf Waaqayyo jireenya keenya isa adda bahee barbaada isa jedhudha. Jalqaba kanarratti sirriitti isinii galuu qaba. Fariyoon walakkaa ergatee Waaqayyo immoo walakkaa ergachuun barri isaa yommuu dhumu Waaqayyo sabicha dhuunfaatti baasu barbaade jechuudha. Har'as Waaqayyo maaliif nutti dubbachaa jira jechuudha. Akka Fariyoon dhibbaa kan mul'atu bulchiinsi mul'atu wanti nuyi arginu nu garboonfatee jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu spiritually jireenya hafuuraatti yeroo finnu addunyaa hafuuraatti yommuu dhufnu wantoonni bara sana caala har'a waan hedduutu jira. Isa jechuudha kan iddoo kanatti dubbannu. Okay, asan isin deebisa qaba. Macaafa kana walii wajjin ilaalla. Yaadi macaafa akkasi. Amoos eenyu ilaalla. Amoos raajii ture. Nama qomoodhaan Israa'eloota ta'e, nama lammii Israa'el yommuu ta'u, nama Yihuudaati. Nama Yihuudaati. Warra dubbistanii mandara ta'e akka inni hojii Waaqayyoo hojjechaa ture achitti akka dhalate achitti yaada hafuura Waaqayyoo kan argate hin dubbata jechuudha. Hafuurri gooftaa akka gara isaa dhufe Amoos kun egaa nama Yihuudaa ta'e nama immoo Amoos boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irraa yeroo dubbistan immoo hojiinsa jabaata baay'ee. Innis qonnaan bulaa ture jedha. Horii kan horsiisu mukeetii kan dhaabu ture jedha. Magaalaa sana keessatti nama horii horsiisuudhaan nama biqilaa dhaabuudhaan beekamu ture jedha. Si'a tokko garuu utuu inni mandara sana keessa jiru hafuurri Waaqayyoo gara isaa dhaqee akka inni raajii ta'uuf sagalee kenneef. Inni qonnaa isaa qotaa. Inni maasii isaa keessaa oomishata. Hafuurri raajummaa garuu isarra dhaqe. Gara isaa dhaqe. Macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessaa yommuu dhuftanii dubbistan isa duraa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 27 hanga 29tti Waaqayyo warra gad deebi'oo fi warra homaa waa hin baafne filate jedha. Nuti macaafa qulqulluu keessa filamaan Amoos jedhamu kuni adda ba'aan Amoos jedhamu kuni Waaqayyotu dhaqee isa barbaade jechuudha. Lafa hojii isaatiitti nama cimaa, nama horii horsiisuu fi hojii isaatti nama jabaa ture. Nama jabaa ture. Gara nama kanaa dhaqeetu hafuurri Waaqayyoo ati biyya Israa'el dhaqiitii raajii dubbadhu ittiin jedha. Gara biyya Israa'el dhaqii raajii dubbadhu. Bara sana Yihuudaa fi Israa'elitti gargar qoodamtee jirti sabni. Yerobi'aam Israa'eliin bulcha ture. Yerobi'aam nama gaarii akka hin taane bulchiinsi isaa rakkinaa akka inni qabu seenaan hin dubbata. Egaa gara saba Israa'el dhaqiitii itti dubbadhu jedha. Amaasiyaa namni jedhamu jira. Seenaa kana keessatti waan gurguddaa namooti kallattiidhaan dubbatamanii waa'een isaanii ka'u nama lamatu jira. Inni tokko Yerobi'aam jedhama. Yerobi'aam mootii Israa'el ture yeroo sanatti. Inni lammaffaan immoo Amaasiyaa jedhama. Amaasiyaan immoo luba Beetel ture.
mana qulqullummaa Beetel jedhamutu jira. Mandara sana keessatti luba beekamaa ture Amaasiyaan. Amoos immoo daangaa lafaarraa qonnaa qotaa. Daangaa lafaarraa hojjeta. Hafuurri gooftaa beeku baadiyyaa lafa dhaqe gara nama qonnaan bulaa kana dhaqe nama teekinooloojii kana dhiiseetu Waaqayyo gara nama baadiyyaa keessaa harka inni qabne amma gaafa qabne tarii sagalee Amoosii nama Yihudaa akka ture nama biyya mandara Teqwaatti dhalate yommuu ta'u nama hojii qonnaa hojjetu nama biqiltuu dhaabu nama akkasii ture. Si'a tokko garuu hafuurri gooftichaa gara isaa dhaqee isa filate. Innis biyya Israa'el dhaqee karaa dubbatu. Biyya Israa'el sana kan bulchu mootiin Yerobi'aam jedhama. Yerobi'aam biyya sana keessatti magaalaa Israa'eliin yommuu bulchu Israa'el keessatti waan inni babbade waan gurguddaa lamatu ture. Tokko qodaan mandara sana keessatti yookaan immoo mana qulqullummaa keessatti eegamuu fi ulfina Waaqayyootiif kan qophaa'e ulfina Waaqayyoof hin malu ture. Kan mana sana keessatti akka faayaatti yookaan immoo miidhaginaaf kaa'amullee fudhatanii yommuu isaan irra rafan, yommuu isaan dhaqanii balbalatti gatan, yommuu isaan ittiin qodaa ittiin mana Waaqayyootiif bareechu jedhanii kaa'anii qodaa salphinaa yommuu isaan godhan hin mul'atu. Walumaa gala Yerobi'aam hojii gaarii akka hin hojjennee fi mana qulqullummaa Waaqayyoo gadhiisiitti akka inni guddatu, amalli gadhiisiitti jiraachuu, amalli Waaqayyoof jiraachuu dadhabu magaalaa sana keessatti mana qulqullummaa keessatti akka inni wal horu nama godhe keessaa tokko jechuudha. Egaa Amoosii baadiyyaa lafaa jiraate lafa qonnaan bulaadha. Utuu lafa qotu, utuu biqiltuu dhaabu, utuu horii horsiisu, humni gooftichaa gaafa gara isaa dhufu akkuma isa duraa Qorontos boqonnaa 1:27 irratti dubbatu inni warra xixinnayyoo fi waldhaalota fo'ate Kiristoosiin akka dhugaa ba'aniif, Kiristoosiin akka dubbataniif inni isaan fo'ate filate akkuma jedhu sana nama kana Waaqayyo dhaqee fo'atee adda baafachuu isaa argina. Egaa macaafa qulqulluu keessatti maal jedhaa? Raajii dubbachuun takkaayyuu jaalala namaatiin hin taane jedhamee isa mirkaneessuuf jechuudha. Gara Waaqayyo dhufuu kanaaf nuti filatee miti. Isatu nu filate. Isatu nu barbaada. Kiristoostu gara keenya dhufe malee nu gara isaa dhaquu hin dandeenyu. Amoos nama magaalaa miti. Nama ammayyaa miti. Namni ammayyaanii fi lubni waa'ee magaalaa sanaa, waa'ee mana qulqullummaa, amala saba sanaa fi mootii sana beeka jedhu tokko tureera. Innis Amaasiyaa jedhama. Luba Amaasiyaa jedhamutu ture. Yommuu dubbistanii boqonnaa 5 irraa argachuu dandeessu. Amaasiyaa jedhama. Egaa magaalaa sana keessatti Beetlehem mana qulqullummaa Beetel keessaa hojjeta. Garuu Waaqayyo luba sana dhiiseetu namicha lafa gogaarra, lafa onaarra, duwwaa lafa fagoodha jedhamu jechuudha. Yerusaalem irraa nama fagoo jiru gara isaa dhaqe Waaqayyo. Waa'ee maaliitti dubbata? Isa Amaasiyaan hin beekne, isa warri mana qulqullummaa Beetel keessa jirra. Nuyi warra magaalaati. Nuyi warra qaroomina qabnuudha. Akki uffannaa keenyaa adda. Akki dubbannaa keenyaa adda. Akki jireenya keenyaa qaroomaadhaaf warra jiran dhiiseetu Waaqayyo namicha sana bira dhaqe. Egaa namichi kun dhufeetu Amoos akka jedhee raajii dubbate. Waaqayyootu jedhe na kaasee Waaqayyootu gara keessanitti na ergee jedhee dhufe. Gaafa dhufu raajii dubbachuu jalqabe. Macaafa qulqulluu irraa dubbistan ari'atamuu lubichaa jedha. Nama ari'atame tokko keessumaa boqonnaa 7 lakkoofsa 10 dubbisu waan jedhu akkasii galutti Amoos boqonnaa 7 lakkoofsa 10 ari'atamuu raajichi ari'atamuu isaa jedha. Kana booddees Amaasiyaan lubni Beetel Yerobi'aam mootii Israa'elitti ergee ammas namoota Israa'el gidduu dhaabatee sitti qorate. Amoos namoota Israa'el gidduu dhaabatee sitti qorate. Wanta inni dubbates lafti baachuu hin danda'u. Namichi Yerobi'aam billaadhaan hin du'a. Namoonni Israa'elis biyya isaaniitii inuma baafamu, inuma booji'amu jedheera jedhe. Eenyu beektuu kan akka jedhu akkan jalqaba sitti Yerobi'aam namni jedhamu kun mootiidha. Amaasiyaan dhaamsatti ergu kun immoo luba. Yommuu Amoos baadiyyaadhaa dhufee qonna isa keessaa dhufee magaalaa sana lixee raajii dubbachuu jalqabu lakkii dubbiin kee kun dubbii magaalaa wajjin deemuu hin danda'u jedhe mootiin lubni kun. Dubbiin kee warra baadiyyaa wajjin malee warra magaalaa wajjin deemuu hin danda'u jedhe. Magaalaan kun magaalaa qaroomteedhaa jedhe. Warra baratantu keessa jiraa jedhe.
Dubbiin kee dubbii qaroomina keenyaatiin deemuu danda'u miti. Luba sana yommuu seenaa isaa qorattan mootii sana ajji walii galee nama mana qulqullummaa balleessisaa jirudha jechuudha. Alaa mootii ajji walii gala mana qulqullummaa keessaa immoo lubaa nama dhugaa dubbatu immoo ari'ata. Bara keenya fakkaata laata isin maaf dhiisa. Mana qulqullummaa keessaa hojii hojjeta. Alaa immoo jal'oota ajji walii gala. Dhaabbatan taanee fi sirna badii ajji walii gala. Nama alaa mana qulqullummaatti gadhiisitti guddisuu barbaadu wajji walii gala. Waltajjii qabatee jira, iddoo aarsaa qabatee jira. Namni dhugaa yommuu dhufe inni kun dogoggoraa deebii. Mootiin kun deebi'uu qaba jedhee yommuu itti dubbatu lakkii jedheetu mootii bira dhaabatee namicha kana yommuu lolu argina. Maal jedhaa? Ati dhaqiitii raajii kana raajii biddeen keenyaa dhuftiin jedha. Lubaa kan akka jedhu hubadhaa jedha. Ani namoota ceepha'uufis miti. Luboota ceepha'uufis miti. Raajota bara har'aa ceepha'uufis miti. Anis warra bara har'aa keessa waan hin jiruuf isa dhugaa dubbachuufan dhufe. Isa wangeelli jedhu jechuudha malee ani namoota tokko illee kritizaayiz gochuu hin danda'u. Nama ceepha'uu hin danda'u. Garuu sagalee waaqayyoon sirriin isa kam jedhee barsiisuudhaa fi waamicha isaan qaba. Hubadhaa. Iddoo kanatti namni raajiidha jedhamu Amaasiyaan kun Amoosiin lafa be. Amoos mandara kana keessa dhufeetu Amaas irratti dubbachaa jira jedheetu itti hima. Mootiin Sileeu sana barbaada. Namicha kana akka inni qabamuuf labsii irratti baasan. Hin ari'atan jechuudha. Hubadhaa obboloota. Akka jedhe Amoos. Ani nama raajee biddeen nyaatu miti. Nama raajee biddeen nyaatu miti. Ani waaqayyoof adda baadha jedheen. Ani nama waaqayyoof adda bahe malee nama biddeen dhufe miti jedheen. Hubadhaa dubbii kana garas dubbiin kun qola baay'ee qaba. Dhaqii raajii biddeen nyaatu jechuun maal jechuudha? Mandara keetti malee mandara kanatti hin ta'u dubbiin itti dubbattu jechuun maal jechuudha? Dubbiin nu madaalu malee dubbiin kee nu madaaluu hin danda'u jechuun maal jechuudha? Macaafa qulqulluu keessa akka Haaraa keessatti waa'ee bara kanaa yommuu dubbatu raajota waan gurra isaaniitti toluu isaanitti dubbatan walitti qabatu. Waaqayyoof adda bahuu waan hin barbaannee fi waaqayyoof jiraachuu waan hin barbaanneef sagalee ciccimaa hin barbaadan. Akka namni isaan ifatu hin barbaadan. Deebi'aa sagalee jedhu hin barbaadan. Sagalee waaqayyoo sitti dubbataa dhaga'i jettanii utuu isin geggeessaa tokkotti himtanii fi hin dhaga'u. Nuyi waan baay'ee beekna. Jireenyuma anumtuu biyya keenya keessatti namoota keenya gidduutti waan baay'eedha kan argaa guddanne. Har'as kan argaa jirru kanuma. Nama deebii ittiin jedhu hin barbaadu. Nama dura dhaabbatee lakki akkas miti ittiin jedhu hin fedhu. Ari'achuutti itti tola. Ajjeesuutti itti tola. Bara kakuu moofaa raajota irratti kan ta'e, bara kakuu haaraas ilma waaqayyoo Yesuus irratti kan ta'e, Yesuus Kiristoos booda bartoota irratti kan raawwatee fi ergamoonni kan isaan dhandhamatan rakkinaa fi ari'annaa sana. Warri dhugaa dubbatan, warri soba dubbatanii fi warri akka yaa namni barbaadu taasaan garuu yeroof quufaniiru, yeroof gammadaniiru, yeroof guuttataniiru. Dhumi isaanii garuu badiisadha sagalee waaqayyoo. Dhumi isaanii gubannaadha jedha sagalee waaqayyoo. Egaa maal irrattan isinitti himaa jira amma? Waa'ee Amaasiyaa fi waa'ee Amoos irra jira amma. Inni tokko iddoo gaarii jiraate, poozishinii gaarii irra jiraate, nama qaroomee jedhu qabatee Amaasiyaan feenii yaadu irraa inni lafa fagootii dhufe jedhaman immoo inni dubbatu kan biraa ture. Amoos. Waaqayyo nama akka Amoos barbaada. Nama akka Amoos barbaada Waaqayyo. Nama kutataa, nama adda ba'aa. Nama Waaqayyoofan ergame jedhu sana. Isa Waaqayyoofan ergame jedhanii maqaa Waaqayyootiin biddeen nyaatan miti. Amoos maqaa Waaqayyootiin biddeen nyaachuuf hin dhufne. Dubbiin kun dubbii jabaa qaba obboloota. Dubbiin dubbadhuu fi wangeelli hin lallabu kun waan hin dubbachaa jiru kuni waan haxa nyaatanii bulan miti. Waan kana garasiiti. Fuula Waaqayyoo dura turuun, fuula Waaqayyoo turuun galgala yommuu kadhannu ganama ittiin ciree nyaachuuf miti. Lakkii sana garasi isin kanaaf miti. Warri dhugaan isaanii galee kanaaf miti. Biddeeni akkuma fedhanittu hin nyaatu. Warri nuti bakkeeyyuu hin nyaatu jedhanii dastaan yeroo faarfate. Warri nuti bakkeeyyuu hin nyaatu.
warri karaarraayyuu nyaatu. Waaqayyo immoo waa isaaf yommuu dubbate qurruuyyuu ilaalaa, mixiiyyuu ilaalaa, simbirrootayyuu ilaalaa jedhe Yesuus Kiristoosis. Amantiin keenyaa fi inni nuyi qabanne kana garas Amoos akkasitti dubbata kakuu moofaa keessa taa'e. Dhagaa jedhe. Ani qonnaan bulaata. Ani horsiisee bulaata. Garuu sagaleen qaba. Garuu waamichan qaba. Kanaaf dubbii kana dhagaaf jedhee gadi ba'e. Namni akkasiin barbaachisa biyya kanaaf. Biyya Itoophiyaan keessa jiru kanaafis. Iddoo garaagaraa jiraatanii kan dhaggeeffatan midhagaa. Dubbiin akkasii addunyaa kanaaf hin mala. Iddoo jirtanitti wangeelli Yesuus Kiristoos isa kana nutti hima. Argitu inni ani qabadhe jireenya, inni ani waammadhe ulfina, inni ani qabadhe dubbii biyya lafaa sirreessuu danda'udha jedhee ba'e jechuudha. Amoosii wajjin Waaqayyootu gadi ba'e. Irree Waaqayyootu wajjin ture. Qonnaan qota, nan horsiisa, waan biraan qaba kana ittiin nyaata. Inni kun garuu dhimma lubbuuti, dhimma deebi'uuti. Mootii Yerobi'aam jedhamu kanaan deebi'i jedhe. Yoon deebitu ta'e garuu hin duuta jedhe ittiin dubbatu. Ittiin jedhe Waaqayyo. Nama dubbii akkasii dubbatu Waaqayyo. Jajjabeessa malee yoo akka jedhan miindaan dhaba yoo dubbii kana hin fudhanne nan ari'atama. Ijoollee koo waan ittiin guddisu hin qabu jechuun dubbii wangeelaa keessatti hin hojjetu jechuudha. Dubbiin Yesuus Kiristoos isa kana nutti hima. Har'a hoo maal keessa jira laata? Maal keessa jirti waldaan kiristaanaa? Ittiin biddeen nyaachuuf raajaa jiru namni ishee kana sirriittan isinitti mee darba. Isinis yaadaa qabdu waan ta'eef. Namni ittiin biddeen nyaachuuf hin dubbatu. Amoosiin akkuma warra ittiin biddeen nyaachuudhaaf dhufanii dubbataniitti yaade Amaasiyaan. Amoos garuu akkas miti. Har'as biyya keenya keessatti, har'as warra tajaajilan keessa raajonni dhugaan jiru eeyyee. Warri Waaqayyo dhibee kaasi jiru eeyyee. Warri akka Amoos jiru eeyyee jiru. Isaan garuu baay'ee iddoon qaban. Isaan garuu baay'ee iddoon qaban. Hin mul'atan. Mul'annaan isaanii hagas miti. Namoonni jajjaboo fi raajonni jajjaboon jiru har'as biyya keenya keessa. Jiru addunyaa kanarra namoonni dhiibbaa gaarii uuman. Kamii biddeeniif wangeelaa arrabsiisaa oolanis guutuudha. Warri jireenya isaanii geggeeffachuuf dubbii Waaqayyoo salphisan, dubbii Waaqayyoo ulfina dhoowwan, waldaa kiristaanaa kana abaarsisaa oolan biyya keenya keessa jiru. Warri akka Amaasiyaa. Amaasiyaan mana qulqullummaa keessa jira. Luba. Dubbii Waaqayyoo wajjin garuu waliin galu. Nama Waaqayyoo garuu na ari'ata. Dibamaa Waaqayyootu na ergee jiru immoo deemii dubbiin kennu madaalu. Deemii sagaleen kennu madaalu jedha. Ati nama magaalaa miti jedha. Ati warra barateef hin taatu jedha. Dubbiin kee dubbii warra baratee miti jedha. Ajaa'iba. Bara keenya guutuu dhabu. Bara keenya keessa waldaa kiristaanaa keessa biyya nu jiraachaa jirru keessa jira kun. Wangeelli waan fagoo nutti hima miti. Argitu wangeela kana yommuu hinnu waan nu biraatiif kan inni nutti himu. Waan nu hin galle miti wangeelli kan inni nu barsiisu. Waan nu ifu. Waan jireenya namootaa wajjin wal qabate nutti hima. Argitu luba Beetel ta'ee, luba mana qulqullummaa keessa jiraatu ta'ee, luba saba geessu ta'ee, tajaajiltoonni, luboonni, namoonni dubbii kana dhageessanis dubbatan immoo warri dubbii Waaqayyoo dubbatan immoo wal gorsaa, warri hin ari'atinaa. Ergaan kun warra amma dhagaa jiru, kallattiidhaan dhagaa jiru, alas namoota bira ga'uu hin danda'a waan ta'eef dubbadha. Namoonni Waaqayyoo, raajonni, tajaajiltoonni, luboonni waliin ari'atinaa. Tokko ta'a. Sobarraa deebi'aa. Mana qulqullummaa keessa teessanii warra alaa wajjin firummaa dhiisaa. Beekamuuf jettanii, jaallatamuuf jettanii warra alaa wajjin waliin galinaa. Akkasii yemmuu hin jedhu mana qulqullummaa Waaqayyoo gadhiisiitti hin guddisinaa. Akka iddoon aarsaa Waaqayyoo gadhiisitan godhinaa. Bara kana iddoon aarsaa Waaqayyoo iddoon itti waaqeffannu salphataa jira. Rakkoo guddaatu jira. Lubni jiru utuu jiranii, utuu waldaa kiristaanaa jiraniiti kun iddoo biraa miti kan dubbannu kan keessa jirru kana.
Ani waan miidiyaa irra ta'eefanii isinumatti mul'achuuf dubbima kana akka inni gaarii ta'uuf dubbadha miti. Argitu dubbiin Yesuus Kiristoos isa kana nu barsiisa waan ta'eef. Namoonni of ilaaluu qabu. Waldaan kiristaanaa of ilaaluu qabu. Gaggeessitoonni luboonni of ilaaluu isinirra ilaalaa. Maalirra akka jirtan ilaalaa. Dhugaatti jirtu. Wanti barsiisaa jirtu. Isa ifatamuu qabu ifachaa jirtu. Isa gorfamuu qabu gorsaa jirtu. Isa dhugaa ta'e immoo qabatanii wajjin hojjechaa jirtu immoo ati nama baadiyyaati jechuudha. Iddoon kun hin dhuma. Iddoon kun hin darba gaafa tokko. Amaasiyaan achitti namni. Amoosis achitti namni. Amoos akka jedhe. Dubbii fudhatan taanaan lama ijoollee kee billaadhaan uume. Sadii warri saba kee ta'an lafa isaaniirraa buqqa'e. Arfaffaani ati warra qulqulluu hin taane warra xuraawota gidduutti duuta jedhee. Wantoonni biyya keenya irratti ta'aa jiran kun amma namni akka fedhi of ajjeesu akkuma ta'e gadi ba'ee qulqulluu dadhabuun miliikita abaarsaati. Namni lafa isaarraa buqqa'u miliikita abaaramuuti. Argitu namoonni waaqayyoo warra xuraawota gidduutti warra hin amannee fi warra jal'oota jedhaman gidduutti du'i namoota waaqayyoo illee akka du'a sarootaa ta'uun abaarsa. Biyyi keenya rakkoo guddaa keessa jira. Sabni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Guutummaan addunyaa kun rakkoo keessa jira. Bara dhumaati. Wangeelli nu barbaachisa bara kana. Dhugaatti of ilaaluun nurra jira. Wangeelli kun jeneraalii miti yommuu dubbatu. Inni jalqabaan laphee kootti laphee keessanitti. Indiviijuwaaliidha. Dhuunfaatti kan hojiirra hiikuun hojiitti hiikuun nu barbaachisu. Egaa hubadhaa. Dubbii kana keessatti akkasi. Dubbii jabaa ta'u. Amoos ejjii dubbii kana dubbate. Dubbichi mandaricha keessatti humna addaa yommuu godhatu lafni iyyuu baachuu hin danda'u waan inni dubbatu jedhe. Lafnuu danda'ee hin baatu ulfaataadha jedhe. Wanti waaqayyo biraa dhufu ulfaataadha. Biyyi danda'ee hin baatu. Magaalaan danda'ee hin baatu. Mootonni danda'an hin baatanii. Gurguddoonni danda'an hin baatanii. Humna qabaa sagalee Yesuus Kiristoos. Humna qabaa warri dhugaadhaan raajan. Humna qabaa sagalee warra dhugaa dhaabatanii. Macaafa Zakkaariyaas raajichaa keessatti akka jedhu boqonnaa 12 keessatti Israa'el yoo ati amanamte yoo ati naaf bulte akka dhagaa ulfaataan si godha. Warri sitti bu'an hin cabu waaqayyo. Akka dhagaa ulfaataan si godha diina kee irratti jedhe waaqayyo. Namtichi kun baadiyyaatti dhufee magaalaa keessa deemee sagalee misiraachoof raajummaa dubbate. Isa har'aa walirraa shaakalan miti. Akka uffannaa walirraa shaakalan miti namni akkuma uffannaa walirraa shaakaluu jalqabe. Abaloo akkamitti hodhisiifata? Abaloo akkamitti uffata? Isa baay'een dubbadhu. Inni dubbachuu barbaade wangeela waan ta'eef. Akka itti dubbatan, akka sochii, akka itti raajan walirraa shaakalan. Dhaloonni kun amma kana irratti gadi bu'e. Dubbii isa oriijinal waaqayyo itti kenne dhiisee gara ammayyummaatti, gara namaatti, gara nama dhageetti qabutti, gara nama beekamaa tokkootti jijjiiramuu jalqabe jechaadha. Namni beekamuu barbaada waan ta'eef. Namni beekamtiidhaaf, guddinaaf, ittiin jiraachuuf waan inni hin goone jiru. Inni kaan biyyoo nyaata. Biyyoo nyaatee ittiin beekama. Inni kaan baala nyaatee ittiin beekama. Inni kaan nama arrabsee ittiin beekama. Argitu waan namni hin goone jiru beekamtiidhaaf. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dubbiin Yesuus Kiristoos nutti maasitti. Mee asittan isin deebisaa daqiiqaa muraasa tokko dura koo jira. Iddoon ga'uu barbaadu tokko ga'ee dhaabadha. Hubadhaa. Macaafa kana isatu caafe giddugaleessi ergaa Amoos biyyicha keessatti qabu giddugaleessi raajii isaati. Firdiin Israa'el irratti namoota naannoo Israa'el jiran irrattis akka dhufuuf jiru dubbata. Amoos boqonnaa 5:18 hanga 20 maal jedha? Israa'el irrattis yoo akkasitti fuftan warra naannoo keessan jiran irrattis firdiitu dhufa jedhee dubbata. Kana jechuudha. Hubadhaa. Baay'ee nama dhiba. Yoo deebitan jireenyatu jira. Akkasii obboleessi keenya kadhatu. Waan lama si dura kaa'ata. Jireenya yookaan badiisa. Waan lama keessaa garuu tokko filachuun dirqama jedhe. Isa firdiin Israa'el irrattis warra naannoo kee jiran irrattis hin dhufu yoo deebi'uu baattan jedha. Garuu
waaqayyoof adda ba'uu keessan waaqayyoof waaqayyoo keessan deebisuutu isin irra jira. Waaqayyoof adda ba'uu qabdu jedhe. Mootummaa Yihuudaa keessa taa'etu Yihuudaa keessaa ba'ee dhaqee kan Israa'elitti dubbate jechuudha. Sabni sun yommus saba sana gidduu waan jiru waan gurguddaa shantu jira isan isinitti. Sabicha gidduu waan gurguddaa shantu jira. Inni jalqabaa afaan Ingiliffaatiin asirratti barreessee jira gaggabaabsee. The influence lead to materialism. Badhaadhummaan isaanii qabeenyi isaanii hundumtuu dhiibbaa inni godhu gara isaatti beektu gara qabeenyaarra dhaabachuutti, gara qabeenyaa qabaachuutti, gara qabeenyaadhaan boonuutti dhufuudha jechuudha. Garri isaanii itti oofamaa jiran gara badhaadhummaa tuulachuu gara sana jechuudha. Rakkisaa jira. Qabeenyaa achi walitti hidhata yoo ta'e rakkoo keessa bu'uun hin oolu jechuudha. Waan lama keessaa tokko filachuun dirqama. Yookaan horii yookaan immoo Kiristoosii. Yookaan wangeela yookaan immoo qabeenya filachuu dirqama. Lamaanuu yookaan qabeenya yookaan immoo Kiristoosii. Yookaan badhaadhummaa yookaan wangeela. Dubbiin dhugaa wangeelli nuyi addunyaa kana irratti himnuu fi namoota dubbii kana dhaga'anitti immoo isa kana. Raajota haa ta'an waldaa keessaa hojjedhaa amantoota ta'a waan lama wal duukaa filachuu hin dandeessan. Macaa tokko. Lallabaa Masiiyanaa ati mana kiraa keessa jiraattee attamitti waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaadda jedhanii nutti lallabaa jiru. Amma kana. Nama dhiba keessa teessa mana kireeffatta firoomu jedhanii nuti lallabaa jiru. Nama akkasii saba Waaqayyoo dhaabatee barsiisuu qabdu. Ati yoo qabeenya qabdu ta'e wangeelatti siinuun jijjiirre namoonni dubbii kee fudhatanii jedhanii nuti lallabaa. Sagalee Waaqayyoo miti. Waaqayyoo ataaf dhugaatii miti. Mootummaatti wangeelli sanaa hin dhufne. Lubbuutti nu furuudhaaf dhufe. Dhaloota hamaaf dhaloota jal'inaa gidduu jirra. Ani yommuu kophaa koo sagalee Waaqayyoo dubbisuu fi kadhadhu isa kana baay'ee na dhiba. Waan bara kana mul'achaa jiru na dhiba. Baay'ee nama gaddisiisa. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa humni Waaqayyoo keessatti hojjetudha. Mootummaa jal'inaa miti. Mootummaa akka fedhii ofiif jiraatan miti. Mootummaa materiyaalizimiitti wal bira qabdu miti. Saba sana gidduu kan ture waa'ee qabeenyaati. Lammaffaa irroogaansiidha. Irroogaansiin kun of tuulummaadha. Nan qaqqabdu anatu caala anatu beeka. Namalee namni beeku hin jiru yeroo tokko tokko baay'ee na dhiba. Baay'ee na dhiba. Namoota wajjin yommuu teessanii haasoftan namoota wajjin yommuu dubbattan namoonni nuyi hin jedhan anaa jedhu anatu akkas godhe anatu barsiise anatu kadhata anatu barsiisa utuu ani hin jiru ta'e immoo waldaa kana keessatti utuu ani hin jiru ta'e immoo biyya kana keessatti utuu ani hin jiru ta'e immoo hawaasa kana gidduutti an nama jaallatamaadha jedhu. Isin rooma. Namni biraan dhugaa haa ba'u. Yesuus Kiristoos anaaf kan dhugaa ba'u kan biraan jira jedhee waa'ee koo dubbachuun dhufne Yesuus Kiristoos anaaf kan dhugaa ba'u na teellaa jira. Inni abbaa kooti jedhe. Inni kun ilma koo isa jaallatamaa isa gammachuu koo isaa raawwatamudha. Isa dhagaa jedhe abbaan immoo waaqaraa dubbate. Bartoonnis waa'ee Yesuus Kiristoos inni masiidhaati jedhanii dubbatan. Masiidha ilma Waaqayyoo jiraataati isa cubbuutti nama furtu isa kanaati jedhan waa'ee Yesuus Kiristoos. Of tuulummaadha. Ana waan akkasii jira. Idoleetariin kun tolfamaadha.
garbicha waaqa tolfamaa garbicha waaqa waa'ee adda ba'uuti. Sabichi garuu adda ba'uu dhiisee waan lama keessa garbummaa kee jira jechuudha. Garbummaa qabeenyaa jala gam tokko qabeenyaa jala gam tokko immoo Kiristoos jala. Gam tokko of tuulummaa jala walakkaan isaa immoo Waaqayyo jala. Walakkaan isaa waaqa tolfamaa jala walakkaan isaa immoo Waaqayyo jala. Akkasitti jiraate jechuudha sabichi. Abiraan operation of the poor warra iyyooman warra qabeenya hin qabne hiyyeessota cunqursuudha. Cunqursaadha. Wal cunqursu wal salphisu iddoo yeroo wal dhaabu wal cunqursuu jira. Dhumarratti dhumaa fi gara sadaffaa irratti kan hafe corruption isa jedhamu. Malaammaltummaan dabarsanii wal kennu mataa fudhachuu horiidhaaf dabarsanii wal kennu sababii horiif wal ajjeesisu sababii horii fi haquma haqa namaa jal'isu social injustice jedha. Social injustice haqummaan hawaasa gidduun jiru jal'ina hawaasa keessaa jechuudha. Hawaasa keessa jal'ina waa keessa jira. Ollaasaa irratti badii xaxa bara keenya irraati. Horiidhaaf obboleessa isaa dabarsee kenna. Horii muraasa argachuudhaaf obboleessa isaa ajjeesisa. Bara keenya irraa fakkaata. Sababii kanaaf hin gadde Waaqayyo. Inni kan biraan ofittummaadhaan ni dhumarra jiru. Jireenya ofittummaa. Ana nyaatee hin quufu, jiraatee hin quufu, baratee hin quufu, dubbatee hin quufu, beekamee hin quufu. Ofittummaa. Jireenya ofittummaa. Jireenya ani yoo jiraadhe malee jedhu sana. Jireenya akkasiitu isaan gidduu jira. Waaqayyo sabicha saba sanaa wantoota kanaa wajjin utuu jirtanii anaa wajjin deemuu hin dandeessan jedhe Waaqayyo. Waan kana godhu waaqeffannaa jalqabu. Waan kana jalqabu walitti garuu Waaqayyo dhaga'uudhaaf walitti dhufu. Waaqayyo akka jedhe walitti qabama keessan gidduu hin jiru jedhe Waaqayyo. Amoos irraa dubbistan. Waan kanatti isin gidduu jira waan ta'eef kun utuu isin gidduu jiru isin gidduu jiraachuu hin danda'u jedhe Waaqayyo. Yookaan ana jiraataa yookaan immoo isa kanatti jiraata jedhe. Walitti qabamni keessan jedhe natti ajaa'ibe jedhee Waaqayyo. Macaan warra akka jedhamu Amoos irraa dubbisaati. Walitti qabama keessan nan jibbe Waaqayyo. Waaqiyya keessan nan jibbe natti ni jira jedhe Waaqayyo. Natti ni jira. I am here you assembles. Keessan nan jibbe jedhe natti ajaa'ibe. Sagaleen keessan keessaa jireenya keessan keessaa kan dubbatu waan biraadha. Waggaa 40 lafa horaa keessa isin geggeesse warra hamaa godhan isin duraa buqqise Naazreetota isinii kenne warra raajii dubbatan luboota isinii kenne jedha. Ani biyya Gibxiitti isin baasee boqonnaa 2. Ani raajota isinii kaasee boqonnaa 2 lakkoofsa 9. Naazreetota warra adda 11. Raajota isinii kenne raajii itti dubbatan dhaga'uu diddanii. Bitanii ariitanii iyya keessa Waaqayyo. Waca keessa jiru Waaqayyo. Fuuta keessan isa wacu kana keessa jiru Waaqayyo. Wadhaa godhatu. Wadhaa. Waa'ee sabni biyya lafaa fudhachuu fi waa'ee namni amanee biyya lafaa fudhachuu waan biraati. Waa'ee Waaqayyoof jiraachuu barbaada. Waa'ee sabni waldaa guutuu biraati. Waa'ee qulqullummaan jiraachuu barbaada biraati. This is about your souls. Waa'ee lubbuu keenyaa waa'ee lubbuu keessan jedhu. Inni nama Waaqayyo iddoo dubbatu. Waa'ee lubbuu fayyida keenyaati. Ragaa qabna. Inni keenya mirkanaadha godhu tokko. Waaqayyo gooftaan nu gargaara. Saba sanaan akka jedhe Waaqayyo kana duwwaa isin dubbadheen dhaaba. Saba sana gidduudha waan gurguddaa lama immoo adda baasetti. Waan gurguddaan kun lamaan si gidduu jiru sababa dhagaye jedhe Waaqayyo. Kanaaf isin komadha. Kanaaf ati gaaffii jala jirte unfaithfulness amanamummaan qabdu jedha Waaqayyo. Inni jalqabaa amanamtuu miti jedhee sabichaa. Namoonni dubbii kana dhaggeessan qophaa jiraadhaa, maatii jiraadhaa, biyya keessaa karaa jiraadhaa. Waaqayyo abbaa manaaf, ati manaa abbaa manaaf, obbolaan obboloota namni waldaa kiristaanaaf addumatti immoo kiristaanonni wangeelaaf Kiristoosiif amanamuutu dhufa jira. Arraba keenya eeggachuu, qulqullummaa keenya eeggachuu,
konkolaataa akkasiin biyya Itoophiyaa jiru kun sagaleen kun dhaga'amaa jira. Namni tokko sagaleen kun dhaga'amaa jira. Eeyyee amma dhufteetta. Namoonni biyya kana keessa jiran ani amma biyya Itoophiyaa keessaa godina Harargee ba'aa magaalaa Hararan jira. Magaalaa Harar keessa jira amma. Warri magaalaa Harar kan isaan barbaadan yoo himne yoo biyya isin jirtan Awurooppaa kana yoo jenne jaallatu. Yoo waa'ee konkolaataatti himne jaallatu. Argitu? Waa'ee mootummaa Waaqayyoo garuu dhaga'uun barbaadan. Lakki dura rakkina koo keessaa ba'a. Lakki dura uffata jijjiirrachuu wayyaa. Iddoon bakka hundumaa jira kun. Namni waa'ee mootummaa Waaqayyoo irraa ija isaa kaasee jira. Macaafa raajii Amoos mootummaa Waaqayyootti yaada keessan deebisaa jedhee waama. Amoos gara mootummaa Waaqayyootti deebi'aa. Yaa saba Yerusaalem keessa jirtanii. Yaa saba Israa'el keessa jirtanii deebi'aa. Isin warra baratee beektanidha. Garuu jedhe mana qulqullummaa Waaqayyoo salphiftanii jirtu. Qulqullummaa gattanii jirtu. Waa'ee Waaqayyoof jiraachuu irraanfattanii jirtu. Isiniin jira Waaqayyo. Waaqayyootu na erge. Dubbiin kun kan Waaqayyootidha asirraa dubbista. Dubbiin kun kan Waaqayyooti. Ija jabina guddaadhaan isinitti maka. Ija jabina guddaadhaan hin dubbata. Gara wangeelaatti deebi'uudha. Egaa warri biyya kanaa Awurooppaa barbaadu warri Awurooppaa eessaa kara kofuraa hiixatan hin beeku. Eessa dhaquu barbaadudha? Namoonni isin amma jaalala dubbii Waaqayyoo qabdu, wangeela qabdu, dubbii Yesuus Kiristoos dhaga'uudhaaf lapheen keessan banamee jira. Mootummaa Waaqayyoo barbaaduudhaaf jirtu. Isa barbaadaa jirtu. Namoonni hundumtu dhuguma akkasi. Hundumatu dhuguma mootummaa Waaqayyoo barbaadaa jira. Argamee barbaadu. Namni eessa jiraate yoo du'an oolu. Garuu Waaqayyoo amanamuu dhabuun yeelloo isa biraadha. Waaqayyoof amanamaa jiraata. Inni lama abboomamuu diduu, Waaqayyoo buluu diduu, dubbii Waaqayyoo hin dhaga'u hojiitti kun danda'an. Sabni Israa'el yommuu sana Israa'el karaa lamaan guddatteedha. Daldalli ishee ol ka'eedha. Tasgabbii fooyya'aa argattee jira yeroo seenaa ishee dubbistan. Increased trade, empowered stability. Jireenyi ishee tasgabbaa'ee hin tasgabboofte siyaasarra, ari'annaarra mootummaa ofii isheetti hundeeffachuudhaaf yommuu lolarra turte sana yommuu ofii isheetii fi jabaachaa ishee hoostee miti asirratti seenaa ishee qoratan akkas. Empowered stability. Jireenyi ishee fooyya'ee tasgabbii argattee qabeenyi ishee ol ka'u Waaqayyo irraa garagaruu jalqabde jechuudha. Waaqayyo irraa garagaruu jalqabde. Waaqayyo akka jedhe amanamummaa kee dhiiftee abboomamuu siin diddeedha Waaqayyo. Kanaaf ani si gidduun jiru jedhetti dubbate. Boqonnaa 5 lakkoofsa 21 dubbisnu. Boqonnaa 5 lakkoofsa 21 dubbisneen walitti qaba. Boqonnaa 5 lakkoofsa 21. Akka jedha Waaqayyo ani ayyaana ayyaaneffachuu keessan nan jibbe. Waa'ee isaas nan dhiise. Walga'iin keessanis ana ajaa'ibe. Qalma gubamuu fi kennaa midhaanii anaaf yoo dhiyeessitan iyyuu ani ittiin gammadu. Horii coccoomoo qalma galataaf dhiyeessitanis ani ni ilaalu. Iyya faarfannaa keessanii anarraa fageessaa. Sagalee miseenqoo keessanis ani dhaga'uu hin barbaadu. Akka jedha. Qooda kanaa bulchiinsi qajeelaan akka bishaaniitti qajeelummaanis akka laga yeroo hundumaa yaa'utti haa burqu jedha. Kanan barbaadu kan biraa isin irra jirtan kan biraadha jechuudha Waaqayyo. Halaas. Dubbiin kanuma jechuudha. Inni isin barbaaddan kan biraa, inni hin barbaadu kan biraa. Utuu xuraa'ummaa fi jechoonni anaaf hin bullee fi waan anaaf hin abboominiif anaaf utuu hin amanamiin jal'inni kun utuu si kee jiru jedhe Waaqayyo. Lakkoofsa 21 irratti ayyaana hin ayyaaneffatin. Ayyaana kee gidduu jiru. Waca kee gidduu jiru. Meeshaa kee gidduu jiru. Waca kee gidduu jiru. Jedhe. Waaqayyo keessa jira laata isaarraa kan ta'e. Waaqayyo keessa jira laata? Keessa jira obboloota. Of ilaaluutu jira. Namni kamiyyuu waltajjii isaa haa ilaalu. Namni kamiyyuu waldaa isaa haa ilaalu. Namni kamiyyuu walitti qabama isaa haa sakatta'u. Waaqayyo gidduu jira moo waca duwwaadha? Dubbii kana irratti akka jira. Walga'ii keessan natti ajaa'ibe.
Almi gubamuu fi kennaan keessan hin barbaadu jedhe. Kennaan keessanis kennaan keessan natti hin tolu. Waaqayyo akka nu hannee waan hannurraa waan jedhina hojjennurraa kurnoo kafalu hin barbaadu Waaqayyo. Fudhatu Waaqayyo aarsaa akkasii. Aarsaa akkasiin barbaadu Waaqayyo. Waan hojjennurraa akka nuyi mana isaatti finnu barbaadu. Qabeenyi keenya illee Waaqayyo waaqeffachuu tura jira. Qabeenyi isin mana Waaqayyoof laattan. Qabeenyi isin gara mana aarsaadhaaf gara mana Waaqayyoo fiddan. Aarsaadhaaf utuu hin ta'in oofa hin jedhu. Aarsaa Yesuustu dhiyaate. Yoo galata dhiyeessina waan qulqulluu ta'uu irra jira. Waan qulqulluu ta'uu irra jira. Isa barbaada Waaqayyo. Har'a waldaa kiristaanaa keessatti waan argaa jirru tokko waan baay'ee taajjabu. Ani ittiin hojjetaa dhaabbataa ta'ee waldaa keessaa hojjechuu jalqabe waggaa 10 lakkaa'eera. Ittiin yeroo koo guutuu kennee tajaajiluu jalqabe. Waan baay'ee argaa jirra. As nu biratti waldaan keessa jiru keessa rakkoon hin jiru. Dhugaa isinitti immoo. Garuu yommuu waliigala isaa ilaallu, yommuu akka waliigalaatti ilaallu, yoo birrii guddaa kaffalte dura teessa. Balbalatu sii banama. Namni si dura hin goru. Mirga guutuu qabda dura taa'uudhaaf. Qarshiin qabdu taanaan balbala hin seenu. Qarshiin qabdu taanaan namni harka sirra kaa'u hin jiru. Raajiidhaa kun. Raajiidhaa kun. Wangeelaa kun. Eessaa dhufe? Yesuus Kiristoos available ture. Argamaa ture. Mana hiyyeessotaatti hin argama. Warra mana dureessotaatti hin argama. Argamaa ture Yesuus. Rakkisaan ture Yesuus. Yesuusin argachuuf rakkisaan hin turre. Namni hundinuu isa argataa ture. Warra beelaa wajjin beela'ee, warra gammadanii wajjin gammadee, mana warra bu'anii dhaqee, mana warra gaddanii dhaqee Yesuus Kiristoos isaan jajjabeessaa ture. Warra isaanii argamuun barbaadan amantoonni har'aas yoo isaan dhokatan barbaadu, yoo olaantummaatti argisiiftan barbaadu, amantoonni bara har'aas rakkoo guddaa qaba. Ani isa kana keessa afurri Waaqayyo maaliif akka keessa boqotu hin beeku. Dhugaan isinitti hima. Yeroo jalqabaatiif guyyaa har'aan lallabaa jira lallaba akkasii. Yesuus Kiristoos kan argamu ture. Namoonni Waaqayyo tajaajiltoonni, luboonni, hojjetoonni gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqayyoof ergamne kan jettan argama amantootaaf warra isin barbaadaniif argamuun isin irra jiru. Argama. Kottaa deebi'aa yaada keessa deebisaa. Harka keessanii namarra kaa'uudhaa fi horii gaafattu. Yoo birrii ammasii kaffalte harkaan sirra kaa'ee kadhadha jettu. Maali waan akkasii? Kun sagalee Waaqayyoo miti. Miti dubbii Waaqayyoo miti kun. Yesuus Kiristoos hin jenne jireenya eenyullee qabeenyaarra dhaabatu Yesuus Kiristoos. Horii kee wajjin badii jedhe Phexros. Badii horii kee wajjin horiidhaan hin gurguramu kun. Ayyaanni horii ijji waliin qabatu. Horii siidhaan horii guddaa siidhaan akka keetta akka tajaajiluuf jedhan. Badii horii kee wajjin horiin kan biraati. Argitu? Namicha karaa dura taa'ee kadhatu sana inni horii kadhatu miti. Isaan garuu horii hin qabnu garuu waan qabnu siidhaan jechuu isaanii namoonni akkamitti yaadu beektu yeroo tokko tokko tajaajiltoonni horii hin qaban warri tajaajilan horii hin qaban jechuudha jedhu. No akkas jechuu miti. Hiikisaa akkas jechuu miti. Inni caalu, inni fayyisu, inni jijjiiru ana bira jira. Isan siilaadha. Isa caalutu wangeela jechuudha malee. Argitu? Nuyi hiyyeessota jechuu miti. Kan qabnu siilaanna jedhan. Horii garuu harkaan fudhanne. Qabeenya garuu harkaan fudhanne. Ajaa'iba godhuu tokko. Waaqayyo sammuutti nu haqa. Amantoonni keenyas warri amantanis hubadhaa. Warri tajaajiltanis hubadhaa. Barichi bara walirraa nagaruu ta'edha. Wangeela maqaa arrabsiisaa jiru. Warri iddoo aarsaa balleessan, warri iddoo aarsaa ulfina dhowwan, akkasitti gabbaan adeebi'an, warri biyya kana badiitti fidaa jiran eenyu laata? Iddoon aarsaa Waaqayyo naamusaa godhatu. Wangeelli naamusaa godhatu. Naamusaa godhatu. Naamusa tajaajiltootaatti adeebinu. Dubbii Yesuus Kiristoositti adeebinu. Jireenya keenya fooyyessuuf wangeela maqaa arrabsiisuun yeelloodha godhata. Wangeela dhiigaati. Wangeela Yesuus Kiristoos. Ilmi namaa ergachuuf hojjechiifachuuf hin dhufne hojjechuufiif malee jedhama ta'uu qulqulluu. Yesuus Kiristoos jireenya eenyullee namni balleessuu hin dhufne jedhee dubbate. Jireenya namaa balleessuu hin dhufne.
Jireenya namaa balleessuu hin dhufne ilmi namaa. Nama ergachuu hin dhufne ilmi namaa. Namaaf ergamuu malee. Nama bilisa baasuu malee. Kanaaf warra ba'aa qaban irratti ba'aan fe'ina. Egaa amantoonni of eeggachuutu isin irra jira. Gara wangeelaatti deebi'a. Wangeela Yesuus Kiristoos dhagaa. Walgahii baay'ee keessa Kiristoos jiraanne jedhu gaaffii. Asumarran isin dhaaba. Torban kana kanadhaa iddoo itti walgahii baay'ee keessa Kiristoos jira jettanii akkasuma of ilaaltan. Kiristoos anaa wajjin jira jettanii akkasuma of ilaaltan. Asumarran isin dhaaba. Isa booda torbeetti bu'u. Mata duree gurguddaa fi ergaa jajjabaa tokkotu dura koo jira. Kanaaf warri harree hirmaatan torbanis hirmaadhaa. Dubbii gooftaa Yesuus Kiristoos baradhaa. Mina wajjin kadhadhaa. Haleluuyaa. Ameen.